أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله. درسي متني آج الروم. متى دورين كينيا خنا باب معرفة علامات الإعراب بقنا ملتولي إعرابا بيقوتي يجو نحو يجوني باب مخنا. أما لا جل قبر راخافني waa'ee kalaamaa barannee aqsaama kalaamaa barannee deebinee gara i'raabaatti gad dhufne. i'raaba kana maal akka ta'e huwa taghyiiru ahwaali awaakhiri ilkalimi liikhtilaafi alawaamili daakhilati alihaa lafzan oo taqdiiran jennee i'raabni akkasitti jijjiiruudha jenne. aqsaamni i'raabaa jechuun wantoonni ittiin jijjiirru kun afur jennee rafii nasbii khafdii jazmiidha jenne jechaadha. amma jarreen kana hundaa'u jechuun mallattoolee isiidha, mallattoolee jara afran saniitti baruu deemna jechaadha. Rafiinis mallattoo afur qabdi, nasbiin mallattoo 5 qabdi jechuu teenya, khafdiin mallattoo 3, jazmiin mallattoo 2 jennee akkasitti barachuu deemna. Nahwiidha jechuun baabuma tokkicha kana. Isa kana sirriitti qabnaa waa takka waan si dhibu hin jiru. باب معرفتي بقنا بيخوتي علامات الإعراب ملتولي إعرابا ملتولي إعرابا قرتيغا أفرانيتشولي تأقسام إعرابا جنسا ملتولي ثاني يجالا. أما وقا كان إعراب نقوم معنوي لجيتو قرسيس واني ملتولي أني رك أجيلو تاكا واني ملا نتوكو يجو معنوي ملتولي تنايف قباك أبا يجوما للرفع جيلا كنو مينينو رفعي داف 4 علامات ملتولي أفر تجرا. رفعي يرو بربان ما ملتولي أفر قبجي مي ملتولين أفران الضمة دمان تنما قرتي أصلي يارا جانين دمان. رفعي رام قرتي من رفعي ملتو توقيت إسيتو أصلي دا جري سدين بودر رافي خوني إسير رابك أبو أمار أن أفايتشو أسال أمار أنيمتي دماتاك والواو واوتي في دما والواو كاتا درمانو اما دبچيفتو يرو جنوه دبچيفتون سن يرو غري اسماف قبيتاتي يرو غري مو غرتي دب فما بر دفتي دبچيفتو تاتي واوتيني سمو طبيعه كيسن نقبتي اسي في دما والواو كاتي والالف يجون الفتي اما الفتينو ايسا ملتو رفيدا تاتي دمار رابك بوتي لات ألفتين تون واوتي ولين أبولوما قبنجان مال تو خيست حروف إلا تو خيست تيجو والنون نون التيد أما رفع ملتولي أفران تنك أبدي جمع دما واوتي ألفتي نون التيد دما واوتي ألفتي نون التيد كان جنيكو أنما يروكو أنو رفع ملتو أفر قبا جنيكو amma gaa jara afran kana hundaa'u tokko tokkotti eessatti akka argamu haasa'uu deemna. Fa'amma dammatu jedha laamma. Ammoo dammaan mallattoo rafiidhaa taatu suni fatakuunu jechuun ni taati alaamata lirrafi mallattoo rafiidhaa ni taati fi 4 mawaadi'a bakka afuritti afaan arabii keessatti imma dammaan mallattoo rafii ta'uun bakka afuritti jechaadha. Fil ismil mufradi maqaa qeenxee jennu san keessatti laamma. Ismal mufrad jechuun maal akka ta'e kitaaba keenya san irratti laallee turre irra deebineetis ilaaluu dandeenya laamma. Ismal mufrad keessatti maqaa qeenxee amma fakkeenyaaf ismal mufradiin Muhammad yoo jennu ismal mufrad jenna jechuudha. Maqaa qeenxeedha. Ahmad yoo jennus akkasuma. اسم المفرد تاكا أيه وجمع التكسير. جمع التكسير ماسس جمع التكسير جتون دانو دا كنتين إساس ونجي جيرا ميجو جمع التكسير جتون جمعي غرتي مفرد نسا جيرا ميجو تكسير جتون تغيير جتون الام مفرد نسا نجي جيرا مي أكمت أما فكينياف رجل yoo jennu qeenxeeta ismal mufradi isa kana daneessuuf rijaal jenna. Muslim yoo jennu
Amma fakkeenyaaf muslim hindi yoo jennu naam hindi yoo jennu maqaa qeenxee maqaa intala takkaati. Hunuud yoo jennu immoo danu hunuud daneessine jamu taksiiri jaaniin. Wajamcil mu'annasi saalimi jamcii danuu dubartootaa kani mufranni isaa nagaa bahe jechuudha. Mufrada isaa san tuttuqamini. Alifii fi ta'attiidha gara xumuraatiin itti daballe malee waa takka illee duraan tuqamne. Amma fakkeenyaaf muslimati yoo jennu qeenxee yoo ta'u muslimaati ilaa mu'minaatiin qaanitaatiin taa'ibaatiin caabidaatiin kun hundinuu jammii mu'annasu saalimi danuu dubartootaati. Dammaan amma mallattoo rafciidhaa ismal mufrad keessatti jamuu taksiir keessatti jammii mu'annasu saalim keessatti mallattoo rafii taati jenna. Waa tokko qofaafe tokkichi hafe sun wal ficilil mudaarici fi'ilii ismi fakkaatu san keessatti mushaabihi jechuun al-mudaaric inni jiru kun mushaabihi fakkaataa jechuun ismi wajji wal fakkaate. Alladhii lam yattasil fi'iliin sunuu fi'ilii mudaariin sunuu kan hin maxxanin bi'aakhirihi jechuun xumura isaa irratti kan hin maxxanin shay'un jechuun wanni tokkollee kan hin maxxanin maali wanni silaa irra maxxanu alifattii waa lamarra qajeelchitu waawattii danuu dhiiraarra qajeelchitu ya'atti mufradaa mu'annasaa mukaaxabaa jechuudha. Afaalul khamsaa jechuudha bar. Afaalul khamsaa waan hin ta'in keessatti jechuudha. Amma dammaa mallattoo raf'ii bakka afuri ismal mufrad jamma taksiir jammee mu'annasu saalimee fiilii mudaarii aakhira isaatti waan takka illee hin maxxanin keessatti mallattoo raf'ii taati. Bakkuma afran tana qofa jechuudha. Amma mee ismal mufradii zaydun jennee haa fudhannu. Jaa'a zaydun jenna laamma jaa'a irratti galchine zaydun jennee laa dammatee ni goone jammu taksiiriinoo jaa'a arrijaalu kun laamma gartaa arrijaalu jennee dammaa goone jammu taksiiri jammi mu'annasu saalimoo ayyee jaa'atil muslimaatu muslimtoonni dubartoonni muslimtoota ta'an sun dhufan jaa'atil mu'minaatu jenna laamma. Jara kanamma mallattoo rafiidhaa dammuma gubbaa ta'e tana. Fiilii mudaariyaa aakhira isaatti waan takka illee hin maxxanin hoggaa jennu yadribu zaydun yadhabu amrun yanxaliqu bakrun amma yanxaliqu yadhabu yakhruju jarri kun hundinuu fiilii mudaariyaa aakhira isaatti waan takka illee hin maxxanin. Alifattiin faan waawattiin faan nuunattiin faan kan itti maxxanin jechuudha. Ya'atti mufradaa mu'annasaa mukaaxabaa kan itti maxxanin jechaadha. Maasha Allah. Amma raf'iini mallattoo afur qabaachuu baranneerra. Dammaa waawattii alifattii nuunattiidha. Kana eega barre dammaan ammoo raf'iif mallattoo bakka afuritti taatii jenna. Bakki afran sun ismal mufrad jamma taksiir jammi mu'annasu saalimii fi fiilii mudaarii aakhira isaa irratti wanni takka illee hin maxxaninidha. Maasha Allah. Isuma tan amma hanga kana jabeessinee sirriitti qabuu nu barbaachisa. Irra deddeebinee shamaddaduu nu barbaachisa. Darsii irraatiif asumatti yoo dhaabne gaariidha. Maasha Allah warra waan dhageen fayyadamu rabbi nu haa godhu. Fakkeenya isaatiin waliin hoggaanii fi barree laamu. Ismal mufradii waan akkamii jammu taksiiriin maalii jammi mu'annasu saalim akkamii fiilii mudaariin aakhira isaatti waan takka illee hin maxxanin sun maalii yoo barre waa takka waan guddaa takka qabanne jechuudha. Ismal mufrad wanni jennu kun maqaa qeenxee jechuudha. Fakkeenyaaf amma Zaydi inni jiru maqaa qeenxee, Muslim inni jiru maqaa qeenxee, Mu'min inni jiru maqaa qeenxee, Ahmad jiru maqaan namaa kun hundinuu maqaa qeenxee waa takka rakkinan qabu. Jamu taksiiriin ammoo danuu isa ta'e jara qeenxee ta'e saniitii dhufee danooma jechuudha. Amma fakkeenyaaf Zaydii yoo fudhanne Zuyuud jedhanii heddummeessan, Hindii yoo fudhanne Hunuud jedhanii daneessan. Asadiin yoo dhufe imma usdi jedhanii daneessan. Baay'ee dhagaalaa amma rajulii yoo dhufe rijaal jedhanii heddummeessan. Jammii mu'annasu saalim jechuun ammoo dubartoota jammii dubartootaa ta'ee qeenxeen isaatti hin bu'amne alifumaa fi ta'attii gara xumuraatiin itti daballa jechaadha. Zeenabuu yoo fudhanne mala Zeenabaatuun jenna. Aayishatu yoo fudhanne Aayishaati jenna. Faaximatu yoo fudhanne Faaximaati jenna. Kun amma jammii mu'annasu saalimi fiilii mudaarii aakhira isaatti waan takka illee hin maxxanin jechuun
Khalifattii firraa hin qabne, waawattii hin qabne, yaatti mufradaa mu'annasaa kan qabne jechuudha. Fakkeenyaaf amma yadribuu yoo jennu, yadhabu yoo jennu, yakhruj, ya'kul, yashrabu. Kun hundinuu fakkeenya isaati. Har'aaf asumatti dhaabbanna. Warra waan dhageen fayyadamu rabbi nu haa godhu. Wa sallallahu ala nabiyyinaa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله أستاذ خميس، بارك الله فيكم، جزاكم خيرا. نجرب. أي